sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattii mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Salama barakuma lamaaf 15 harka fuune akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya jaallatamoof kabajamoo. Kun qophii sagalee qeerroo kan Oromiyaa irraa kallattiin isinii darbuudha. Qophii keenya irraa keessatti oduu isiniif dhiyeessinee itti aansuun seenaa goota Oromoo Hajii Adamsaadoo karaa Jaal Hariiroo Jorgoo isin biraan geenya. Wallee warraaqsaas isin affeeruu hin daganne. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. An keessummeessuun kan isin waliin turu Ayyaanee Kaayyooti. Amma hangafoota oduu isin dhageessisa. Qaamoti indameeti ka wayyaanee wal dhaban guyyaa dubartoota Oromoo kabajamee walharkaa fuudhiinsi siiqqee fi sabbataa taasifameera. Fiilmiin afaan Oromoo Saamaloo jedhamus eebbifame kan jedhaniif kan biroos ni qabna. Babal'ooma oduuf Jaal Tokkicha Murteessaa. Qaamotiin basaasaa wayyaanee wal dhaban daggafee tamasganti kan mootummaa wayyaanee fi maqaa konkolachisummaa jedhuun ambulaansiin uummata aanaa waama haagaloo itti kennamee hojii diinummaa hojjechaa kan ture meeshaa waraanaa waliin aanaa waayyuu tuqaa magaalaa guutee keessatti to'annaa jala oole. Konkolaataa uummataaf dubartii deessuuf ooltu kana qabatee hojii tikaa fi diinummaatti bobba'uunsaa ajaja TPLF'n ta'uu fi waldaan fannoo yookaan baatii diimaa harka wayyaanee keessa bu'uun gocha farrummaa uummataa akka dalagan kanaan dura beeksisuun keenya ni yaadatama. Bu'uuruma kanaan meeshaa waraanaa fe'ee ajaja TPLF'n uummataa fi barattoota ittiin duguuguuf gara aanaa waama haagalootti imalaa kan ture yeroo ta'u daggafeen hordoffii sabboontoti keessa wayyaanee jiraniin uummata nagaa hidhannoo ofirraa hin qabne irratti hidhannoon meeshaa hin barbaachisu jechuun qaama seeraan to'annaa jala ooluu akka qabu sabboontota ofitti amananiin meeshaan uummata keenya duguuguuf jedhu to'annaa jala ooleera. To'atamuu meeshaa kanaafis tikaan baa Wallaggaa Ahmed akkasumas ti'aanaan sabquunnamtii aanaa waama haagaloo Asaffaa Sambatoo bulchaan aanaa waama haagaloo Tamasgan Ittaanaa jedhaman harka keessaa qabaachuun beekameera. Keessattuu Tamasgan Ittaanaa bara 2010 keessa baajata aanaa waama haagaloo fixuun adabaan waggoota 2 aanaa Bonayyaa Boshetti hojjechaa kan ture yeroo ta'u yeroo garaagaraattis sabboontota ajjeesisuun nama beekamudha jedha qeerroon bakkicha. Barabaraan hooggansa aanaa waama haagaloo qabatee bara 2008 nama Mitikuu Fayyisaa jedhamu ganda baataa Awangirootti ajjeesisuun seeraa fi seenaa jalaa nama hin dhokannee fi bara 2013 keessa magaalaa Qassoo keessatti Sisaay Sambatoo Irranaa ajjeesiseera. Ammas akkuma baran uummata saamaa adda bilisummaa Oromootu isin saame jechaa akka turanii fi wayita ammaas tumsa qeerrootiin reerroon qolatame kun galma ga'iinsa akka godhatu qeerroon ni dhaammata. Oduu biraan eebbi kaasetta artist Saaliyaa Saamii fi guyyaan dubartoota Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti kabajame. Sadaasa 1 bara 2015 galma aadaa fi turizimii magaalaa Finfinnee keessatti kan kabajame sirni eebba kaasettaa fi guyyaa dubartoota Oromoo kana irratti keessummootiin dubartoota Oromoo raayyaa argamanii haasaa taasisaniin dandeettiin afaan Oromoo qabanii fi jaalalli isaan sabummaa isaaniif qaban kan hedduu saba garaa nyaatee fi gammachiise ta'uu bira darbee abadan gonkuma gargar ba'uu hin qabnu nuti Oromoon tokkodha jechuun abdii walabummaaf qaban ifatti mirkaneessaniiru. Qophii kana irratti bareedduu Itoophiyaa jedhamu moodelistiin yeroo duraaf Itoophiyaa addunyaa irratti beeksiste har'a garuu waan Oromoo taateef qofa ergaramtee godina Arsii keessa jiraattu Aayyoo Guddattuun akkasumas magaalaa Dirree Dhawaa keessatti haadha Oromoo jedhamuun kan beekamtu mana barumsaa oolmaa daa'immanii kan afaan Oromoon qofa tajaajilu yeroo duraaf kan tola tajaajila kennu bantee kan turte akkasumas artist Haloo Daawwee abbaa qabeenyaa 2020 Open College Professor Bumaddinii fi kabajamaan Dr. Artist Ali Birraafaan kan irratti argaman yoo ta'u sirni siiqqee fi sabbata walharkaa fuudhinsaatis taasifameera. Kunis Saaliyaa Saamii bakka buutuu dubartoota Oromoo taatee siiqqee fi sabbanni eebbaan kennamee fi kan jiru yoo ta'u dubartootiin Oromoo sabbataan mudhii jabeeffadhaa dhaamsa jedhu kan qabudha ture. Walumaa galatti dubartoonni Oromoo
Walumaa galatti dubartoonni Oromoo dhimma Oromoo kam keessatti yoo tokkummaa jabeeffachuu waliif tumsuun gamtaan hirmaannaa gama kamiinuu gochuu akka qaban kutannoo isaanii mirkaneessaniiru. Qophii kana irrattis walleelee warraaqsaa hedduun dubartootaan kan hirmaatan yoo ta'u galmi guddaan yeroo kamiyyuu caalaa namootaan guutamee waltajjichi haalaan guddaa akka ture gabaasaan qeerroonni mirkaneessa. Walleeleen dhiyaatanis ta'e waltajjiin kan gaggeeffame guutuutti dubartootaan ture jedha gabaasaan keenya bakkicha. Dubartoonni Oromoo amma duras qabsoo Oromoo keessatti qooda qabaachaa akka turan ni beekama. Dhumarratti fiilmiin dookumentarii afaan Oromoo kan Saamaloo jedhamu hojjetamee uummataaf dhiyaate. Fiilmiin kun sirna gadaa fi sirna gumaa baasuun araaramuu yookaan Oromoo conflict resolution irratti kan xiyyeeffate ta'uunis barameera. Oduun keenya har'aa kanuma qophiilee afaan waliin turtii gaarii. Seenaa Haajii Adam Saaddoo bara 1877 hanga 1983. Wata 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 Sena dani jarra madalota nutuba mama kangota ni kabajama Wata warra waqni abare kormi maka wallale warra waqni ebise kormi maka lelise Wata waqnu lagi abarsa idipata nararsa gadese naturesa meke engota farsa meke engota farsa Kale finda chibasa gurra dirano de sagadengara hamesa Kan garaa kiyyaa baatee garaatti deeffadheera. Kana achi waan feetan gochuu dandeettan. Babaroda ya Oromo kalenja Wahankoda gotoni Kenya kalesa Akuda manu sena tu sena handesa Ya diga ko wanjabesa Babaroda ya Oromo kalenja Wahankoda gotoni Kenya kalesa Akuda manu sena tu sena handesa Ya diga ko wanjabesa Haajii Adam Saaddoo abbaa isaa obbo Saaddoo Sheekoo fi haadha isaa aadde Halkee yookaan Haliimaa Waaqorraa bara 1877tti Oromiyaa kutaa Baalee aanaa Gobbaa iddoo addaa Alaasaa Abbaa Karraa jedhamutti dhalate. Gootota dachee Oromoo irratti biqilanii abbaa biyyummaa uummata Oromoo mirkaneessuuf otoo qabsoo irra jiranii bilisummaa uummata isaaniif wareegaman keessaa Haajii Adam Saaddoo isa tokko. Haajii Adam Saaddoo maqaa qabsoo Daraaraa jedhamuun illeen akka beekamu seenaa jireenya isaarraa hubachuu dandeenyee jirra. Gootni kun cinqii fi rakkoo hamaa keessatti diina hanga funyaanitti hidhatee uummata keenya cunqursaa ture sana dura dhaabbatee murannoodhaan funyaan diinaa jala quba qabee dhaamsa hin dagatamnee fi gara malee garaa diinaa gubaa ture nama dabarsaa ture ta'ee jira. Haajii Adam Saaddoo umriin isaa barnootaaf akkuma ga'een sheekota naannootti argaman biratti barnoota islaamummaa akka baratu godhan. Haajii Adam Saaddoo bara 1935 irraa eegalee hojii mootummaa irratti bobba'uudhaan mana murtii qaadii shari'aa fi bulchaa aanaa ta'uudhaan waggaa baay'eedhaaf tajaajilaa akka ture seenaan jireenya isaa ni ibsa. Haajii Adam Saaddoo cunqursaa sanyii irratti hundaa'ee uummata Oromoo irra sababa Oromoo ta'eef qofa kan irra gahaa ture sana haalaan waan balaaleffateef haala kana jijjiiruudhaaf jireenya isaa guutuu qabsoo uummata Oromootiif nama hojjechaa turee fi seenaa qabsoo uummata Oromoo keessatti nama bakka guddaa qabudha.
Babbaroda yaa Oromoo kaleenca Wahanqooda gootonni keenya kaleessa Akudhaan mannuu seenatu seena hadheessa yaa dhiiga koo wal jabeessa Babbaroda yaa Oromoo kaleenca Wahanqooda gootonni keenya kaleessa Akudhaan mannuu seenatu seena hadheessa yaa dhiiga koo wal jabeessa Keessumattuu erga miseensa waldaa Maccaa fi Tuulamaa ta'ee booda kaayyoo waldichaa galmaan ga'uudhaaf of kennee waan baay'ee akka hojjete seenaa galmee waldichaa irraa hubanneerra. Haajii Adam Saaddoo uummata Oromoo guutuu biratti kan ittiin beekamu walqixxummaa amantii fi falmuu cunqursaa baras uummata Oromoo irra gahaa turetti dammaqanii dura dhaabbachuu fi irratti qabsaa'uu isaatii fi dhiibbaa yeroo sana uummata Oromoo irra gahaa turan irratti of kennee mormuudhaan nama yoomiyyuu seenaan yaadatudha. Fakkeenyaaf abbaan aangoo ol aanaa sirna Haayile Sillaasee tokko wayita Baalee daawwatutti uummata walitti qabee dhaamsa armaan gadii kana yommuu itti himu Haajii Adam Saaddoo deebii ajaa'ibaa itti aanu kana akka deebise qorannoo seenaa godhame irraa hubachuu dandeenyee jirra. Ergaan mootichaas akkana jedha. Gooftaan keenya kan nu uume uummata Baalee nu jaallatuu fi jaallannuuf naga'aa fi dagaagina akka kenninu hawwina jedhaniiru. Jaalala hanga hin qabne uummata Baaleetiif qaban irraa ka'uun uummanni isaanii osoo amantiidhaan hin qoqqoodamin tokko ta'ee tokkummaa isaa jabeeffatee jiraachuu akka danda'uuf amantii keenya amantii Ortodoksii osoo fudhate gammachuun nutti dhagahamu daangaa hin qabu jedhaniiru jedhee dubbi isaa goolabee Haajii Adam Saaddoos ergaa mooticha kanaa dhaggeeffatee booda yoo deebii kennuuf dursa ergaa jaalalaa fi nageenya mootichi nu ergan nun ga'uu keessaniif ulfaadha. Mootichi uummata Baalee akka jaalatanii fi kabajan nuuf ibsameera. Nullee akka isaan jaalannuu fi kabajnu akka deebistanii itti nuuf himtan abdii qabna. Mootichi jaalalaa fi kabaja uummata Baaleetiif qaban irraa ka'uudhaan uummanni Baalee amantii duraan qabu amantii Islaamummaa dhiisee amantii Kiristaanummaa Ortodoksii osoo fudhate akka jaalatanii fi itti gammadanillee nutti himameera. Dhugumatti namni tokko waan ofiif jaallatu nama jaalatuuf gochuun waanuma jiru waan ta'eef yaanni mootichaa badaa hin turre. Uummanni Baalees akkuma mootichi isaan jaalatutti mooticha jaalata. Kanaafuu akkuma mootichi hawwansan uummanni Baalee mootichi amantii Kiristaanaa Ortodoksii dhiisanii osoo uummata Baalee waliin Islaama yookaan Musliima ta'anii akka fedhuu fi itti gammadu mootichatti nu hima jechuudhaan gootummaadhaan ergama mootichaa kana qaanessee akka deebise ragaalee seenaa irraa hubannee jirra. Babbaroda yaa Oromoo kaleenca Wahanqooda gootonni keenya kaleessa Akudhaan mannuu seenatu seena hadheessa yaa dhiiga koo wal jabeessa Babbaroda yaa Oromoo kaleenca Wahanqooda gootonni keenya kaleessa Akudhaan mannuu seenatu seena hadheessa yaa dhiiga koo wal jabeessa Haajii Adam Saaddoo gootota bosona Baalee keessatti qabsoo hidhannoo gaggeessaa turan sana waldaa wal gargaarsaa Maccaa fi Tuulamaa wajjin akka walitti dhufanii qabsoo qindaa'aa gaggeessanii fi walitti fiduudhaaf gahee olaanaa nama taphatedha.
Sana boodas walitti dhufeenya waldichaa fi namoota qabsoo irra jiran kana jidduu ta'uudhaan haala mijeessaa fi qindeessaa nama turee fi qabsoon uummata Oromoo hamma tokko akka gara fuula duraatti socho'uuf nama murteessaa ture. Haaluma kanaan ji'a onkololeessaa bara 1959 xalayaa qabsaa'ota Baalee irraa Jeneraal Taaddasaa Birruutiif barreeffame fidee deebii isaa fudhatee deemuuf gara Finfinnee dhufee mana Jeneraal Taaddasaa Birruutti bilbile. Wayita sana manni Jeneraal Taaddasaa Birruu humnoota nageenyaa mootummaa Haayile Sillaasee kan jeneraalicha qabuuf dhaqaniin marfamee waan jiruuf waamicha bilbilaa sana kan kaasee Jeneraal Taaddasee otoo hin taane humna nageenyaa Haayile Sillaasee sana waan ta'eef Haajii Adamsaaddoo Jeneraal Taaddasaa se'ee ergaa fidee akka dhufe itti hime. Sana booda namichi bilbila kaase sun ani Jeneraal Taaddasaadha jedheeni dallaa ministeera bulchiinsa biyyaalessaa keessatti akka isa eegu itti hime. Sana booda atattamaan iddoo jedhametti argamuudhaan Haajii Adamsaaddoo to'annaa isaanii jala oolchanii yeroodhaaf gara buufata poolisii 5ffaatti fudhatanii akka achi turu godhan. Erga buufata poolisii sana ga'ee booda akka gara mana fincaanii geessan poolisoota kadhate. Poolisoonni battalumatti mana fincaanii geessan. Haajii Adamsaaddoo mana fincaanii seenuudhaan xalayaa qabsaa'ota Baalee irraa Jeneraal Taaddasaa Birruutti kennuuf fidee dhufe sana yoon mana fincaanii keessatti gate jarri shakkanii baasuu danda'u jedhee waan yaadeef xalayicha alalfatee garaatti gadi liqimsaa osoo jiruu poolisiin ragaa balleessa jedhee shakke tokko balbala mana fincaanii banee yoo ol seenu gootni kun xalayaa sana liqimsaa jira. Poolisichi itti ol seennaan kan garaa kiyyaa baatee garaa kiyyatti waan hin deeffadheef kana booda waan barbaadan gochuu dandeettan jechuudhaan waan tokko osoo hin shakkin sodaa tokko malee waan godhe diinatti hime. Baroda ya Oromoo Kaleenca Wahankoda gootonni keenya kaleessa Akudhaan mannu seenatu seena hadheessa yaa dhiiga koo wal jabeessa. Baroda ya Oromoo Kaleenca Wahankoda gootonni keenya kaleessa Akudhaan mannu seenatu seena hadheessa yaa dhiiga koo wal jabeessa. Ragaan kun baduu kan baay'ee aare hojjettoonni nageenya mootummaa abbaa irree reebichaa fi dararama guddaa irraan gahanillee ragaa tokkoyyuu irraa argachuu waan hin dandeenyeef ragaa sobaa irratti funaanuudhaan murtiin hidhaa waggaa 25 fi qabeenyi isaa akka mootummaadhaan dhaalamu itti murteessan. Yaa ta'u malee dararamni mana hidhaa fi dhaalamuun qabeenya isaa qabsoo irraa kan isa laaffise osoo hin ta'in hanga gaafa lubbuun isaa addunyaa kana irraa darbituutti mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoof nama qabsaa'aa turedha. Haajii Adamsaaddoo mirga uummata Oromoo kabachiisuuf hanga guyyaa du'a isaatti nama qabsaa'ee qabseesisaa turee fi daandii qabsoo bilisummaa Oromoo agarsiisuudhaan fakkeenya gaarii ta'ee darbedha. Baroda ya Oromoo Kaleenca Wahankoda gootonni keenya kaleessa Akudhaan mannu seenatu seena hadheessa yaa dhiiga koo wal jabeessa. Baroda ya Oromoo Kaleenca Wahankoda gootonni keenya kaleessa Akudhaan mannu seenatu seena hadheessa yaa dhiiga koo wal jabeessa.
Seenaa goota kanaa kitaaba seenaa gootota Oromoo seenaan hin daganne jedhurraa akkaataa barreessichi Haayiluu Giraany barreessetti akka jirutti isiniif dhiyeessine. Egaa nutis dhaloonni har'aa seenaa goota kanaarraa maal barannaa? Haajii Adam Saadoo bara sana keessatti gatii odeeffannoo hangam takka akka hubatan sirriitti hubanna. Yeroo har'aa keessatti illee dirqama garaagaraa fudhatee yookaan fudhattee yoo akka tasaa harka diinaa bu'e yookaan buute kan odeessa isaa yookaan ishee dabarsitee laattu yookaan laatu meeqaan tamidha. Wareegama baasuun odeessa diinarraa dhorkachuun injifannoo milkoomsuun gootummaan oliiti. Rabbi nama akkasii nu haa godhu. Gaafa qabsaa'an odeessa isaa diinaaf laachuu dhiisee kaayyoosaa fi jaala isaa dura lubbuusaa kenne gaafas diinni salphatee Oromoo fi Oromiyaan gootummaan kabajamtee walabummaa gonfatti. Nama Oromoo hunda keessa ejjennoon kun jiraachuu qabaa jenna. Wata 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 Sena dani jarra malalota nutubama makangota ni kabajama wata warra waqni abare kormi maka wallale warra waqni ebise kormi maka lelise wata waqnu lagi abarsa idipata nararsa gadese na turesa meke engota farsa meke engota farsa kale finda chibasa gurra dirano de sagadengara hamesa Baroda ya Oromo kalenja Wahankoda gotoni Kenya kalesa Akuda manu zena tuzena handesa Ya diga ko waljabesa Baroda ya Oromo kalenja Wahankoda gotoni Kenya kalesa Akuda manu zena tuzena handesa Ya diga ko waljabesa Labomna rababase kuba Ibitiyon kora sodada mota Sanyi laba kuba busani Kuma fajafate na Muhammata Sila bari onge beluma Korma lumbujiru alati marsa Gadan sabakan Kenya shani Wani duke gani hurina nesa Dipenta ugo ganke ransa Obiyo horampishan kusani Badem badu hojin senada Goni yodu es maka farsani Lammi laman jirtu bekacha Toko saba toko biya anteni Dukani jababab tumiti Bukulan darbatanti kankeni Tadasa alamu gitesa agari enyutu walale kota ko padada salale midame yoda bedugasa ni dua yo kanni addes kanabba rabe kubudada goniyo sarma tutuka na farsa goto takalesa abishe fibaro tumsa wakole jada kalarasa elemo sai barasasa mi anti kinchalu dammi asafa sharo lammi lagasa wa bi gota gota nadiga mada fanti fitil tota Baroda ya Oromo kalenja Bahankoda gotoni Kenya kalesa Lafangonu sena tu sena handesa Ya di
dhiiga koo wal jabeessa. Kan keenya kote duuda jibba jajuun jajaba waa gaaratti keessa bulaan dhuguma seete sirba onneen mana jibbaa diigalli adurreen eessumatti baatee diddi dhagaan dhaguma gaaraa kana yoo mi'eeffatan malee soogiddi sibiiluma sibiilaan tumtaa yaa tumtuu mala bishaan waaddita jaldeessatuma maakee durii deemsa miidhagu abbaa laallata naan nyaata bulabbee Diigatu chophee diimatee dhugaan dabsu tattaaffii kormaa kan jiru guutuutti lammiif dhaabbatee. Dagalee biyya saba isaanii Bakar Waaree Aliyyi Faanii kan sabaan hawwilee hammeenyaa jaarraa baagadaa fa'aatu keenya leenjisoof kan akka Huseeni Abdiisaa Baachaaf Garasuuni Hajii Aadamiin qabu fakkaatti iccitii liqimse garaatti firrisaa waggaa Adam Jiloo Fatansa Haayiluu Hajiroo Bale Oliiqaa eenyutu wallaale firmannaa foontu hunda caale Aanolee gaafa lola diina calankoo dhiigatu finiina diina kee dhoowwite galteesso dhiira koo qeerransoo nageesso jajjaboo diinni ittiin buune lammeessoo boruu caalii shone himeen fitu kan keenya kuma guuta seenaa qoqqorattee tan dhufa suuta dhiirolee dhiigni laga guute kan lubbuun dhabamte as buute sabni koo hin dagannu gaafu biyyoonaa salphattu hundaafu akkasii gootonni kaleessa gadheessa ba'isaa ganunna aarsa dabeessa Oromoon hundi abaare haadha goobanaatitu basaare dabeessa Oromoon hundi abaare haadha goobanaatitu basaare. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya har'aa kana fakkaata ture waan dhaggeeffattaniif galanni keenya guddaadha qophii wal fakkaatuun yeroo itti aanu aga wal arginutti nagaan nuuf tura injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.